rakkinne ijoolleen baddeessaa kana rakkoo hin dandeessu. Ijoollee baddeessaa ta'uu rakkan hin jiru. Isaan rakkoo hin danda'an isaan. Rakkoo rabbi sitti fidamaa dadhabdee dandeette minamuu hin danda'u. Rabbi yoo barbaade adeemaa akka keetii kana rakkisaa bara. Ana akkattuu rakkadhee hin jira maal rakkinni bar maallaqa qofaa miti. Amma rakkatuma jaarsa barbaadaa jirtaami homaa harkaan qabne rakkoo. Rakkinni maallaqa qofaa miti waa hedduudha. Gaafa warra sodaadha hinummootu osoo aggaaroon dhayne dura ijoollee wannoodha ka jimmaan keessaa dura. Ani immoo ijoollee wallooti wajjin rakkina dabarse. Taarifa deemeetiin jira baranillee. Wallaahi. Wallaan gaagwaa san hedduu xiqqishoodha. Gizuma saniin baradhee ani Harargee fi Arsii Oromoo Oromumatti hin beeka. Arsii Harargee ijoollee Arsii fa'aa baay'ee dura koo hojii dabarsine. Baaraan deemte? Baaraan hin deemee. Bakka kutaa Oromiyaa hundaa waliin naannofnaa hin dhufa. Irreecha irratti. Kootu bakka hojii dhedheenaa. Asiin Hararge irraa olee gallee Baaleen dhaynee Baalerraan Arsii as dhufnee Finfinnee Shawaa keessa baanee akkasitti Jimmaan Iluun Walloon Wallaggaan akkasitti zoorree Gujii Boorana daawwannee Adaamatti deebinee gattenne. Karaan akkatti shir nama godhee nama naannessu karaan dur tokko hin jiru isaa karaan akkatti shir nama godhu tokko. Xiyyaaraan deemna. Amma xiyyaaraan deemna. Baddeessallee xiyyaarri eegalamuuf deema. Baddeessallee si geessina. Fuultakkee Oromiyaa hunda waliin gennee Adaamatti gattennee qaban ofirra. Akkasi bakka. Ni taa'u. Atummaan ni nafin. Akkasi dura dirree dhawaa buuneet awwadaa hidheenne sanboodarra. Awwadaa xilqifannee jimaa ajaa'ibaa kana qamaanee awwadaa irraa. Achi ammas gaddeebina karaa biyya biratti. Xiyyaarri eenyu si yaabbisaa? Xiyyaarri birrii 3,000 2,000 rakkata. Xiyyaara dhiisi yaaddee waan xiyyaaraa waa hunda anaatu gandaa. Atummaan dhufnaan natti dhiisi xiyyaara 3,000. Eenyu si yaabbisa jedhee xiyyaarri 3,000 rakkata yaa. Ay xiyyaara ni yaabbatta gaa xiyyaara yaabbatteetuma bakka feete dheeyiteetuma irraa buuta. Baay'ee uumma xiyyaaraan dhaquu dandeessa wallagga xiyyaaraan dhaquu dandeessa. Bakka irreecha dhufe akkas taana. Irreecha kootu gaa irreecha kunoo irreechi dhiyaateemi torbee lamaa tafeefi. Haadha seenaa yoo dila kana akkana deemnu kutana isii yoo ni dhufti moo ni hafti. Haati seenaa asumaateettu maal gooti? Fidii kootu boolakee fidii kootu hojjuma yaana. Nama lama olii gazoorraa? Egaa marra koo qabisiin illee biyya lallaaltisee wajjini. Hin ta'u akkasitti. Isi hambisiin isii fidiiti kootu. Akkas wayyaare? Akkas wayya booda hin ta'u lakkee isiif jalaan hambisiin. Koomenti isii manumaateettu dubartii manaan tolti jedhaan. Kun warra waan biraatiif deemu kun. Maaliif dubartiin manaan tolti? Mana eedika. Isiin zabanyaadha kama. Lakkii fidii kootu. Turtuurri jenna. Hin taatu. Lakkii isii fiddeetuma dhufteetuma isii nam sadiin bashannanna. Akkas wayyaare? Akkas wayya malee isii hambisiin. Nuti bakkanumatti si feena laan nuti si feena isii wajjin si feena immoo kophaas hin feenu. Barumsa hoo seenaa inni barumsa keessa addaan kuttee hojii olii gazoorraa? Way sababan dhabdu dhiirti tun sababuma takka dhabdanii bari isin dhiirti tun laa ilaaha illallah. Sababa tijaartii harkaa baafattan inuma dhabdan inuma. Wallahi maammadoon kun si qofaa miti bara addunyaa guutuudha. Jaartii harkaa sababa itti baafatu numan dhabuun sin jee yookaan dalagaa jaa yookaan wooma takka jaa. Egaa ani amma sila daqiiqaa takka akkasiin na bira haftuun barbaadu daa'ima barumsa eenyu geessare. Sababni harkamee gaamma saniifuu hin fidduu jechuudha. Yoo ammoo wajjin dhuuna ta'e ganaa waggaa dhufu gaafa barumsi cufame ta'a. Mee hordoftoonni kan kee akkam jaaduuba mee silaa dhugaa keetii jedhanii isin dhiirti sababan dhabdanii si qofaa miti.
warri koomentiiin baratummaa yaada bareedaa itti himnan achumaan amana bara. Dura adeemtu jedhee amanani. Amma maal amanan? Dhugaa keetti seenaan barachuu qabdi yaada. Dubbii tana keessa wayii jira dhaabbaddu meeti. Seenaan barachuu qabdi. Seenaan namni haati faatee haa eedu agasu. Haati faatee olaamii seente daftee irraan baatu daa'ima beelanne jala ajjeeftuufi. Nam tokkorra dhiistee dhufta gaa. Anteenaa xiyya nama tokkotti jedhamu. Amma sababa harkatte yaa akkanuma si qofaa miti dhiiruma hundaa takkanaa gizee bashannanuu fadhan jaartii sababa tokko itti baasanii jalaa baafatanii amata dhufuu dhuftaa taa'ee baqqa'eef akkas taate. Akkasoo yaaree Bakka jaartiin hin jirre shayxaanaan nama dhufa jeetii baran si yaadeetii bar. akkas yaani bar. Shayxaanni yoo dhufellee yoo Dubaay jaartiin dhiisanii deeman nama dhufa malee Itoophiyaa ogalan namatti dhufa godha obboleewwan illee jiran. Itoophiyaan tun biyya raamataati. Dhisurri Itoophiyaa cinqee akkasii hin qabu jimu maqamee. Amma warri shayxaanni akka itti dhufu barbaadu jaartiin dhiisee Dubaay deemaa bar. Tanuma jii Dubaay shayxaana guddaa jira boo. Akkami ati deemtee turteemi? Ani deemeetiin ani beektaaniin gizee jimaa kanan fadhaa namarraa ajaan qabu. Gizee namni natti haasees nu mollololo afaan kiyya wallaalaniitu mana dhiisan firraa. Jimaan hin jiru achi. Jimaan hin jiru bakka maraattuudha jedhituma firraa na dhiisan. Bashannanee garuu Dubaay yoo dhiitte inni bashannantaa ni taznaannoo bakka hedduu dhiitte sii galee. Guyyaa meeqam turte? Guyyaa 15 turee dhufeen. Birrii meeqa laayisa guyyaa 15 bashannanuu? Jechuun gaa maallaqa gaa akkuma dandeettii keetiiti. Akkaataa baasii keetiiti. Akkaataa ati itti gadhiistuuni. Hoteelliinis qaaliinis ni jira, qannasus ni jira. Innaa akkuma itti maallaqa baastuuni. Ani immoo maallaqa hedduun fitee dhufe. Dhalaa fi dhiirri takkaa miti nuti waan agarree binnaa waan agarree laallaa bakka hunda dhaquun fadhaa. Akkas biyyittis jalaan dhumtu boo maallaqa fixa malee. Dhumtu maallaqa wadhuwa malee biyyi dhumtu eessa dhumti? Oggoo achi dheete fagoodhaan masadda faffagaatti. Bakka ati Dubaay dhaquudhaaf miliyoona 3 qopheeffattee deemuu qabda. Birrii Itoophiyaa miliyoona 3 moo? Yaa. Birrii Itoophiyaa miliyoona 3 moo? Hedduudha. Maallaqa achi viidiyoo si garsiisu mee maallaqa achi miliyoonni 2 haga inni go wallahi miliyoonni 2 laa maallaqa achi si garsaa dhaabbadhu. Miliyoonni 2 qoftiinuu jechuu boorsaa keessatti mul'atu wallahi warabbal kaaba amma ijoolleen achi jirtu ni beeti miliyoonni 2 achiitu jechuu maallaqa waa xiqqishoodha hedduu. Miliyoona 3 bashannanuu irra fajjeesu na washi. Hai maaliif fajjeesta boo? Miliyoonni 3 maal keessa jira? Jechuun gaa meeshaa bitattaa namaaf waa bittaa. Innaa waan akkasiiti. Laala maallaqa achii qo'e kaameraan garagalcha. Miliyoonni 2 jechuun maallaqa xiqqaa bara wallahi. Miliyoonni 2 maallaqa achii. Diraamatti miliyoonni 2 hagana jechuudha. Miliyoonni 2 kan takka laa ilaaha illallah sharafadhee. Gartee laa miliyoonni 2. Ajaa'iba natti ta'e hedduun ajaa'iba miliyoona. Wallahi warabbal kaaba miliyoonni 2 amma maallaqa kun. Hedduun agarramee. Agguu dhuftan akkarraa kanneen maallaqa Itoophiyaatti namaa dabarsaati asitti sharafa. Tokkichi isaa qarshii kuma diraama kuma. Kun Oromoo agartee maallaqa Dubaay miliyoona maallaqa biyya miliyoona 2. Maallaqa biyya Dubaayitti Kun tokkichi isaa wanti jechuudha diraama tokkichi isaa kuma jechuudha. Ati jirtu jaaraa sila ordaa. Ajaa'iba natti ta'e hedduu ajaa'iba. Akkam? Silkii kee keessan na ergimee daddafiin turteeyyu. Andaraa tujjaara hin jaaladha barta makiinaa minaamina qabdu birrii qabdu. Jaalala natti dafa. Ni turteeyyu.
Aga amma video kan akka post nu godhin turte. Dafi amma masilki kenna ergi kenna. Sitti ajame. Viidiyoo gadi dhiisa jeetiin irraanfadhee bara amma yaadadhee wani. Birriin Itoophiyaa yaa alatti yoo ka jijjiiramtu bar homaan bittu. Rakkoo nama kana. Yaa ogguu amma maallaqni nama miliyoonni lama nuti ba'anneetu deemuu hin dandeenyu si galee. Ogguu achi jijjiirtu jechuun gaa nama meeshaa sawayees bitachuudhaaf jeeti si galee. Innaa hedduu guddaa miti jechuu barbaade ogguu harka keessa seenee xiqqishaadha. Yoo qabaatan ka qabutti min allaati miliyoona lama miliyoona dhibbu. Laalle min allaati. Woo maqabno jiqoodan nagaa maali rakkoo jira. Laamaan wajji qoodamna miti lakkoofsa ergi amma homa biraa waan guddoo goona laalle. Anjaa fi qaadhiisitti baafanna. Haati seenaan jirtu. Haa jiraatu kaa hin jirti ala jirti saloonir. Jechuun hin dubbattu. Arbaa wotuluuta jira bar. Shari'aan afur fakkadde kophaa nyaachuun Naan afur fakkadde amma isii kophaa isii dabbareeyyu. Dabbaree. Na dabbare jetti nama dalagaa na gargaaru mana keessa gisee seena mana barumsaa deemtee yeroo ati raftu na dabbare nama wajjin bira dhaabadhee dhugumu namni ilmaan hin laalle naan jedhan naan jettee na cinqaa jirti. Ani immoo kophumatti yen fadha. Annallee kophaa nyaachuu fadhaan. Waan akkana iskaa wardaa. Wallahi an kophaatti yen fadha giseen an dulloome. Hussein Habibi welcome my diaspora. Maal jette? Giseen an dulloome haa fuudhu malee. Annis hin dadhabu namaafis kan dhuunfadhaan. Akkam. Jechuun ani hin dadhabuun sin jee annis hin dadhabu namaafis hin kan. Isileen hin dadhabne bari hin dabbare kophaa taate dabbare. Haayya hin dabbare. Anta nan beeku gaa jechuun akkam jechuudha. Amma nuti ammoo osoo haadha seenirra. Ati birri agarsiifna ijoolleen dhiiraa giiftii kennuu eegalte anchi. Maashaallah. Akkana kenna haftaan yoo wajjin jirra. Nama miliyoona akkatti nama agarsiisa. Doonaatii jettu tuqa yeroo haftaa bitana isin xabbasiifna gayoomi miskiina jala deemtanii bitiita. Qibaatii biti, lippistikii biti, chaappistikii biti, utumayaajaa biti, jinnii biti. Indazii amaare kana kaje maal goota kubato borezo aditti tabbatu miliyoonera akka orda kan alaman ke agabatu suuki ya bangisti welcome where are you been bakka warda ye bar charada sigore demte kamay tare lubu bizi sigore bakka nuti si jaalannaa si feenaa gizee dhufte siif jirraa si wajjin jirraa jabaaddu gizee akkana nu bohaarsiis hin jennaa yaa ayya wal garaba deemna abshirji ana fiizaa si mura Dubai harka duwwaa deemuun hin ulfaatu Dubai yoonee singilii wayii walaloo nama barreessisiifnee anaamatti singilii wayiitti walitti hojjannee yookiin ati sirba wallee takka baasnee fi achi dheenee wallee takka achi dheena wallee takka wallee hojjannee achumatti eebbisiifnee dachaan. Akkas goona bakka Waan yaabbanne waan san ooltee ati tabaara gubbaa oofan san motora. Oofee sitti garsiisa. Oofee jira takka dhiiseen dhufne. Waan san oofna. Ni oofna bakka achirratti wallee hunda eebbisiisna. Imamii mana madaamii wajjin mataan na guba turra madaamin si eeyyamte moo si eeyyamne eessa geette jechuudha si wajjin finfinne irraa deemuu naa wayyu abbo. Anaafeeti obboleeyyummaa deemna kaa. Eegaa obboleeyyummaa wanti wajjin deemuu yaa obboleettiin Dubaay hin jirtu yoo feete madaamin illooltiin gabba'uu dhoogiti rakkoo. Mee deem amma fataa jii bakka. Obboleettiin Dubaay rakkoo bar madaamin. Yoo feete itti jijjiiramti. Qoqqootu gisee hunda micee obboleettii majaabeeti obboleettii majaaboleetti galgala kaan macarrasha irra halkan gisee hojii garuu ammas halkanaa obboleettiin hin galtu enna halkan obboleettiin hin jirtu jee guyyaa obboleettiidha. Akkasii obboleettiin tun naan taaneeti.
በቃ ስትይ አቶሎ የሮ ብራቲን ሲጀለዱፋ አየ አየ ነገር ወሪ ጀለጅ ተንስ የሮ ጋር ይቀባዳ ነገር ወለጋ ያ ወላይ ኑተራ ኑት ማዳም ሲያየምቲ ዘሙ ሲያየምቲ ለሙቲ ማዳም ሲያየምቲ ኮፕሊንኪ ጎተኒ ዳታፍታ ቢለኩ መሪ በጋጁ ደማለ ጎተኒ ማለት